Erga qabsoon bilisummaa Oromoo jalqabee kaasee ilmaan Oromoo qaqqaalii hedduutu lubbuu isaanii wareege. Beektota, hayyoota, qotee bulaa, barsiisaa, barataa, dubartoota, ijoollee, maanguddoota, namoota hedduutu qabsoo bilisummaa Oromootiif jecha lubbuu isaanii wareege. Keessattuu immoo akka adda bilisummaa Oromootti akka dhaaba adda bilisummaa Oromootti erga adda bilisummaa Oromoo ijaarame kaasee nuti amantiidhaan addan baanu jedhanii ilmaan Oromoo akka harka ol qabatanii warri du'an akka nuti guyyaa har'aa mataa keenya ol qabannee akka nuti deemnu kan godhan isaanii. Qabsoon waggaa 50 kana keessatti ka eegale kun har'arra jabaatee akka ilmi Oromoo mataa isaa gadi qabatee hin deemne akka godhe qabsoo gaafa sana adda bilisummaa Oromoo jalqabeedha. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee leencaa qaba. Addi bilisummaa Oromoo injina qabsoo bilisummaa Oromooti. Qabsoon kana duras otoo adda bilisummaa Oromoo ijaaramanis qabsoon bakka adda addaatti ture. Garuu akka adda bilisummaa Oromootti akka biyyaatti akka guutummaan biyyaatti ka qabsoo bilisummaa Oromoo akka finiinse adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo keessatti immoo hooggantoonni yeroo sana jira warri walitti dhufee rakkinni Oromoo akkamittiin furama jedhee warri wal ijaaree bilisummaa Oromootiif jecha warri bakka tokkotti dhaabatee dhaaba kana ijaaree galata guddaa qabu. Dhaabni kun akkuma silasiniin jedhee dhaaba ilmaan Oromoo biratti kabajaa guddaa qabudha. Dhaaba jaallatamaa, dhaaba iji ilmi Oromoodhaa akka banamu ka godhe adda bilisummaa Oromooti. Kanaafiyyuu kabajaa guddaa qaba. Waggootawwan 50 kana keessatti wanni ta'e akka nuti har'a mataa keenya ol qabannee ijoolleen keenya akka isaan otoo hin qaanfatiin mataa isaanii ol qabatan akka haasan ka godhe adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo galata guddaa nu biraa qaba. Nuti akka artistii Oromootti artistii otoo hin ta'in nuti qabsaa'aa sabaati. Qabsaa'aa bilisummaa Oromooti. Kanaafiyyuu immoo akka irra guddaan kan keenya immoo akka nuti agartee jala dhaabbannee achirratti hiriirree rakkoon uummata Oromoolee maali jennee akka nuti barru kan godhe adda bilisummaa Oromooti. Qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti artistotiin Oromoo otoo guyyaa tokko jireenya isaaniitiif hin yaadin otoo guyyaa tokko mee maal bor maal taana jedhanii otoo yaadin lubbuu isaanii kennanii agartee qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa warri turan hamileetti gochaa warri turan hedduudha. Warri immoo lubbuun isaanii otoo guyyuma har'a waanuma har'a rageenye kana yoo ta'u argee warri lubbuun isaanii immoo dabre warri lubbuun isaanii immoo wareegame immoo baay'eedha. Kan akka Alii Birraa, Nuhoo Goobanaa, Zarihuu Wadaajoo, Hacaaluu Hundasaa, Zeenuu Mokonnin, Jireenyaa Ayyaanaa, Yoosef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa, Maaramee, Alamaayyoo Mokriyaa, Eebbisaa Addunyaa warra ani maqaa isaanii yaadadhuudha warri kun warra qabsoo bilisummaa Oromootiif jecha otoo wallisanii guyyaa tokko jireenya isaaniif illee otoo hin yaadin wali lubbuun isaanii darbeedha. Lubbuu isaanii rabbiin jannataa haa qanasiisu. Warra akka kiyyammoo lubbuudhaan jirru immoo otoo hin turin otoo hin bulin otoo lubbuudhaan jiru bilisummaa Oromoodha rabbi nu agarsiisu jedha. Addi bilisummaa Oromoo akka dhaabatti baganuuf ijaarame waggaan 50 keenya immoo kabajuudhaaf baga rabbiin kanaan nu gaheen jedha. Addi bilisummaa Oromoo amma biyya alaa teenyee waggaa 50 isaa qabanne yoo rabbi jedhemu waggaa 51ffaasaa biyya gallee gammachuudhaan kabajna jedheetanii yaada. Addi bilisummaa Oromoo baganuu ijaarame. Addi bilisummaa Oromoo ija nuu bane. Addi bilisummaa Oromoo eenyu akka taane nu barsiise. Adda bilisummaa Oromoo akka ilmi Oromoo tokko gabrummaa jalatti hin hafne akka ilmi Oromoo tokko carraaqee gabrummaa jala akka inni fincilee lolee akka inni gabrummaa jalaa ba'u ka godhe dhaaba adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo biratti kabajaa guddaa qaba. Fayyaaf nagaa qaba. Adda baga waggaa 50 keenya rabbiin nu gahe.